Waldaan warra Wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaa kibba Itoophiyaatti zoonii Gofaa aanaa Geezee Gofaa keessatti namoota balaa uumamaa tasa mudateen lubbuu isaanii dhabaniif gadda guddaa itti dhaga'ame ibsuudhaan maatiif hawaasa balaa kanaan miidhamaniif jajjabina hawwiti. Dhaabbilee dhimmi ilaallatu waliin ta'uun hawaasa balaa kanaan miidhamaniif deeggarsa akka gootus beeksiftee jirti. Godina Gofaatti balaa sigiga lafaa qaqqabeen namoonni du'an 220 ol ga'an. Balaa sigiga lafaa naannoo kibba Itoophiyaa godina Gofaatti qaqqabeen lakkoofsi namoota du'anii 229 ga'e. Balaa akka lakkoofsa Itoophiyaa wiixata adoolessa 15/2016 qaqqabeen dubartootaaf daa'imman dabalatee lakkoofsi namoota lubbuu dhabanii dabalaa jira. Balaa ganda Keenchoo Chaachaa aanaa Gazee Gofaatti mudateen hanga kibxata waaree boodaatti reeffi namoota 229 akka argame hoogganaan to'annoo balaa godina Gofaa obbo Maarqos Mallasee himanii jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad balaa kanaan lubbuun nama hedduu darbuu himuun lubbuu darbeef gaddi cimaan natti dhaga'ameera jedhan. Dabaluunis balaa kana hordofee gareen addaa balaa federaalaa jalatti hundaa'e naannichatti argameera. Miidhaa balaa kanaa xiqqeessuufis hojjechaa jira jedhan. Roobni cimaa dilbata halkan erga roobee booda dilbataaf wiixata ganamaa sigigi lafaa lama kan mudatan hoogganaan koominikeeshinii godinichaa Bukaasoon Abbaayinee himanii jiru. Lafti citee manneen jireenyaarraa kan jige yoo ta'u suuraaleen qoodaman reeffi namootaa biyyootti tuulamee jalaa yeroo baafaman ni mul'isa. Keessumaa sigiga lafaa dilbata barii mudateen hordofee osoo namoonni birmatanii jiranii si'a lammataaf lafni sigigaate. Wiixata naannawaa sa'a 4tti durataa gandichaa dabalatee miseensonni poolisii fi jiraattonni lakkoofsaan baay'ee ta'an lubbuu baraaruu osoo jiranii lubbuun namoota hedduu darbee jira. Barbaacha hanga ammaa taasifameen reeffi dubartoota 50 dhiirota 100 argamuu hoogganaan koominikeeshinii godinichaa fi walitti qabaa koree balaa hatattamaa kan ta'an obbo Habtaamuu Fatanaa ibsaa irra kennaniin dubbachuu isaanii qajeelchi koominikeeshinii godinichaa fuula feesbuukii isaarratti beeksisee jira. Qondaaltonni naannichaa hojii lubbuu baraaruu fi reeffa barbaaduu cimsanii akka itti fufan jiran ibsi qajeelfamichi baaseera. Dabalataan lakkoofsi namoota balaa kanaan du'anii dabaluu akka danda'u obbo Habtaamuu dubbachuu isaanii gabaasanii jiru. Obbo Kaasahuun BBC wajjiniin akka isaaniitti wiixata galgala yoo dubbisu bulchaan gandaa fi poolisii tokko dabalatee namoonni 30 kan isaanii baramee du'uu himan. Waliigala lakkoofsi namoota balaa kanaan du'anii 55 ga'uu ibsanii ture. Bakka sigigi kun dhaqqabetti hojiin qotanii namoota lubbuun oolan baraaruu fi reeffa baasuu cimee itti fufuu kan himan obbo Kaasahuun halkaniidhaa fi har'as namoota dhaban baasuuf yaalaa akka jiran himan. Viidiyoo yeroo namoonni dhibbaan lakkaa'aman bakkichatti argamuun lafa sigigaate jalaa namoota baasuuf qotan agarsiisu miidiyaa hawaasaa irraa qoodamee jira. Hojii lubbuu oolchuu cinatti da'oo yookaan dunkaana yeroof tajaajilu qophaa'uun deeggarsi akka kennamus obbo Kaasahuun himanii jiru. Naannichatti darbee sigigi lafaa mudatee kan beeku ta'us lubbuu namoota akka kanaa yoo dabarsu garuu kan jalqabaa ta'uu dubbatan obbo Kaasahuun. Gabaasni UN akka agarsiistu kibbi Itoophiyaa ji'oottan darban keessa rooba jabaa fi lolaadhaan naannolee biyyattii miidhaman keessaa tokkodha. Yuunivarsiitiin Jimmaa wanta samiirraa bu'e jedhame qorachuuf garee ogeeyyii ijaare. Aanaalee godina Jimmaa keessatti jimaata galgala naannoo sa'a 2:02tti wanti akka sibiilaa fakkaatu sagalee guddaan samiirraa lafatti bu'uun gabaafamee jira. Taateen kun jiraattota rifachiiseera. Wanti rifaatuun uume kun fuudhamee qorannoof waajjira poolisii kaa'amee jira. Yuunivarsiitiin Jimmaa ibsa wanti samiirraa kufe jedhamu kun maal akka ta'e adda baasuuf garee ogeeyyii tokko ijaaruu beeksiseera. Waajjirri pirezidaantii yuunivarsiitichaa ibsa wiixata ganama baaseen wantootni samiirraa bu'an jedhamee miidiyaa hawaasaa irratti qoodamanii mul'atan kun astiroidii yookaan meetiroolayistii ta'uu danda'u jedheera. Astiroidiin qaamota akka pilaanetii xixiqqaa pilaanetotaa Maarsii fi Juupitara gidduu ta'anii aduutti marsanidha. Meetiyooraayitii kan jedhaman ammoo qaama akka dhagaa sirna soolaarii keessa socho'anidha. Yuunivarsiitiin Jimmaa tilmaamni jiru wanti bu'ee lafatti argame astiroidii yookaan meetiyooraayitii ta'uu malus ammatti qorannoon laaboraatoorii kan godhame jedheera. Kanaafis ogeeyyiin
astiroofiiksii fi keemistirii kaanis of keessaa qabu tokko ijaaruun wanta kufee argame kana akka qoratu waajjirri pirezidaantii ibsee jira. Gareen kun Inistituutii Space Science Geospatialii Itoophiyaa waliin akka hojjetu beeksisee jira. Wanta kufee argame kana gara laaboraatoorii yuunivarsiitichaa fiduuf qophiin godhamuu himee jira. Akka ibsi yuunivarsiitichaa himutti wanti samiirraa bu'ee jedhame kun naannoo magaalaa Aggaaruuf Jimmaa keessatti kufe. Maali wanti kun namoonni argan maal jedhu? Akkamitti rifaatu uume? Maarsheet Solomoon jiraattuu magaalaa Jimmaati. Taatee jimaataa halkan naannoo sa'aatii 2tti raawwateen akkasitti himti. Mucaa kootii wajjin teenyee waa ilaalaa turre. Waan bukkee keetti yookaan dhiyootti rukutamu wayii fakkaata. Baay'ee sagaleen jira. Manni in socho'a. Sagalee duuduu jedhuu fi xumurarratti akka waan dho'iinsa wayii sagalee du'aa jedhutu dhaga'ame. Bukkeedhuma keetii waan dhaga'amu fakkaata jechuun ibsiti. Yeroo sagaleen kun dhaga'amu akka mana keessa turtee kan dubbattu dubartiin kun hiriyoonni ishee ala turan garuu waan ifa qabu samii keessaa balali'oo akka argan isheetti himan. Taateen kun sa'aatii wal fakkaataatti bakkee garaagaraatti godinichatti akka raawwate hiriyoota ishee irraa akka dhageesses dubbatti Maarsheet. Roobni gidduu kanaa addadha. Inni kaleessa roobaa bakakkaa qilleensa yookaan bubbee hin qabu. Kan jettu jiraattuun kun taatee kana waan ajaa'ibaati jechuun ibsiti. Wanti samii keessaa lafatti bu'ee jedhamee tokko godina Jimmaa Maannaatti Abdul Kariim Abbaa Duraatti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii aanaa Mannaa ofii waan raawwatee dhaga'uu baatanis jiraattotarraa kan dhaga'an akkanaan himan. Namni waansaa mana isaa fuulduratti bu'ee wanti akka bakakkaa wayii dhufee akka bu'ee kaasanii turan. Jumaan qaamni nageenyaa aanaa gara sanatti imale. Waan iddoo sana taa'ee ilaallaan wantattiinis waan akka dhagaa fakkaatti lafa urtee galtee jirti. Wanni sun baafamee gara aanaa akka dhufu ta'e. Dhagaas ni fakkaata. Hamma ammaatti kana jedhamee adda ba'ee jechuun BBCtti dubbatan. Wanti samiirraa bu'ee jedhame kun aanaa Mannaa gandaa hundaa Qananiikee jedhamutti mana jireenyaa namaa fuulduratti akka ta'e himanii jiru. Hawwaadhumarraa dhufee kan lafa lixee fi sagalee guddaa wayii dhageessee manni akka tokko baay'ee raafame. Sagalee akka qaqawwee mandisuu bokkaa keessaa dhageessise. Achii ka'ee immoo akka waan barmeeliin yeroo gangalatu sagalee dhageessisu fakkaata. Wanni argame waan guddaa miti. Waan xiqqaadha. Amma to'atamee waajjira poolisiitti kan jiru qaamni adda baasu sadarkaa aanaarra waan hin jirreef ogeessa erga akka qorachiisan qaama godinaafis riippoortii godhameera jechuun dubbatu. Suuraaleen miidiyaa hawaasaarraa naannaan keessaas ija avukaadoo yookaan hanqaaquu fakkaatee boolloo keessatti kan mul'atu kan aanaa isaaniitti bu'ee jedhamee akka ta'es mirkaneeffamee jira. Aanaa Manchoottis sa'aatiidhuma wal fakkaataatti taatee akkasii raawwatamuun akka dhaga'an kan dubbatan hoogganaan koominikeeshinii aanaa Manchoo Hawwii Galiiti. Sagaleen kun sagalee dhukaasaas kan fakkaatudha. Namni hundinuu akka dhagee kan himan gandoota aanichaa keessaa tokko kan ta'e Daargeetti sagaleen garmalee guddaan akka dhaga'ame kan kaasan itti gaafatamaan kun maasaa qonnaan bulaa keessatti lafti horatee kan argame qal'aa sibiila kan fakkaatu kan dhagaa fakkaatu qixxaanni lafa galeen arganii jiraattonni naannichaa baasanii jechuun dubbatan. Xiqqoodha. Waan kiiloo 5 kan ta'u waan akka amartii kan qabudhas. Kan jedhan itti gaafatamaan kun suuraa miidiyaa hawaasaarra deemaa jiran keessaas kan bokkuu fakkaatu akka aanaa Manchootti argamee ibsanii jiru. Akkuma bakakkaa al tokkoo al lamas gigimsee malee yeroo baay'eedhaaf akka hin turre himan. Sagalee gandoota baay'ee namoota baay'ee biratti sa'aatii wal fakkaataatti dhaga'amuun ammoo taatee addaa akka taasisu dubbatu itti gaafatamaan koominikeeshinii aanaa Manchoo kun dubbatan. Taateen kun aanaalee godina Jimmaa garaagaraa keessatti sa'aatii wal fakkaataatti dhaga'amuusaa jiraattotaaf ogeessa koominikeeshinii irraatti BBC odeeffatee ture. Aanaalee godina Jimmaa lachuu keessatti wanti bu'ee argame jedhamee qorannoodhaaf
gara waajjiraalee poolisii aanaalee kanneenitti akka fudhatamee fi midhaan qaqqabsiisee homtuu akka